Nagaan Waaqayyo Gooftaa Maccaa hunda keessaniif abaayatu dhaggeeffattoota TV keenya. Kun TV keessan TV Galata Waaqayyooti. Ani Raajii of kalaa ejjetaan jedhama. Waldaa Kiristaanaa Galata Waaqayyoo addunyaalessaa irraa dubbii sagalee Waaqayyoo kanaan dura walii wajjin ilaalaa turre. Arras sagalee Waaqayyoo isinii qabadheen dhufee jira. Bakki argama keenya magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Malkaanonnoo Ashawaa Meedaa waajjira poolisii harka bitaan meetiraa 100 seentanii nu argattu. Torban darbee Waaqayyo hin danda'a kan jedhu irratti yeroo walii wajjin babbarachaa turre. Arras akkuma kana dubbii sagalee Waaqayyoo mata duree biraatiin walitti deebinee jirra. Dubbii Waaqayyoo keessaa seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 13 irraa dubbiseen walii wajjin Waaqayyoon gabaabaatti kadhanna. Akkasidha. Maqaa Gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Museen immoo saba sanaan warra Gibxii warra arra argitan kana deebitanii akka kanatti lammaffaa waan hin argineef hin sodaatinaa. Jabaadhaa dhaabadhaatii har'a gochaa Waaqayyoo isin fayyisuudhaaf raawwatu ilaalaa. Amma Waaqayyoo isiniif hin lolaa isin gabii argadhaa jedhee jedha. Hin kadhanna. Jabaa jabootaa, hangafa nagaa, Gooftaa ulfinaa, mootii jaalalaa si galateeffannaa maqaa mucaa kee maqaa Yesuus Kiristoosiin galanniif ulfinni guddaan siif haa ta'u. Nu gargaartee nu dabarsitee qixa kanaan nu geesse dubbii keessa guddaa kana, dubbii keessa sodaatamaa kana, dubbii keessa kabajamaa kana walii wajjin akka barannu carraa nuu laatte kanaaf maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin jaalala kee maqaan kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Yaa Waaqayyo abbaa keenya Gooftaa jaalalaa mootii nagaa warri dhaggeeffatan kun gurri qalbii isaanii banamee hiikamanii karaa hundumaan geeddaramanii dhugaa wangeelaa kana arguu akka isaan danda'an baruu akka isaan danda'an isaan gargaara. Maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Iddoon amma dubbisee macaafa seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 13 irra kan jirudha. Macaafa seera ba'uu kan barreesse Museedha. Museen macaafa kana bara 1446 amma 1426 barreesse. Kan barreeffamee fi namoota Waaqayyoo fo'ate yookaan immoo saba Israa'el warra jedhaman kanaaf barreeffame. Kaayyoon isaa Waaqayyo namoota isaatti of mul'isuu isaa saba Israa'el biyya garbummaatii baasuu isaatii lafa onaa keessatti kakuu isaanii wajjin galuu isaa agarsiisa. Maqaan macaafa kanaa seera ba'uu jedhamee waamamuu kan eegale dhaloota Kiristoosiin booda jaarraa tokkoffaa keessa yeroo ta'u maqaa kanas kan laataniif yookaan maqaa kana kan macaafa kanaaf laatanii barsiisota macaafa qulqulluu yeroo sana argamanidha. Maqaan seera ba'uu jedhu kuni afaan laatiiniitiin Exodus jedhu irraa yookaan immoo Exodus kan jedhu irraa dhufe gara afaan Ingiliffaatti yommuu geeddaramu Exodus yookaan Exit Departure kan jedhamu yookaan immoo Departure kanarraati jechuudha. Hiikni maqaa kanaa gara afaan Oromootti gadi yeroo gara afaan Oromootiin yeroo ilaallu ba'uu bakka duraan turan gadi lakkisanii adeemuu jechuutti hiikama. Walumaa galatti macaafni kun boqonnaa 40 of keessaa qabaa. Ida'ama lakkoofsaa 1175 of keessaa qabaa. Average giddu galeessaa 29 of keessaa qabaa. Guyyaa irraa kana gaa boqonnaa 40 kana keessaa boqonnaa 14 irra isa jiru lakkoofsa 1175 kana keessa ammoo lakkoofsa 13 14 irra isa jiru walii wajjiniin gabaabaatti ilaalla. Kanaaf guyyaa irraa kana hin sodaatin waan jedhu walii wajjin ilaalla. Hin sodaatin waan jedhu. Iddoo kanatti baay'ee waan nama yaaddeessu tokkotu jira. Sabni Israa'el biyya ormaa keessaa ba'anii biyya garbummaadhaa ka'anii karaa gubbaa deemaa jiru. Karaa gubbaa gaafa deeman kana ari'atamuu gurguddaatu isaan irratti banamaa ture.
ari'atamuun isaan irratti banamu kuni warri isaan ergachaa turan, warri isaan garboonfachaa turan, warri isaan irratti harka ol fudhachaa turan, waggoota dheeraadhaaf isaan cunqursaa warri turan, waggoota dheeraadhaaf akka garaa isaaniitti taphachaa warri turani, akkaataa maleetti isaan miidhaa warri turan suni isaan biraa hafuu didan. Isaan biraa hafuu didan. Kana duwwaa immoo miti, karaa isaan irra deeman bu'aa bayii baay'ee qaba. Namoota baay'ee ta'anii deemu. Dubartoonni garaatti baatan jiru. Horiin oofaman jiru. Daa'imman xixiqqoon jiru. Dargaggeessonni jiru. Abboonni jiru. Kana hundumaa keessatti mudannoo gurguddaatu karaa irratti isaan mudachaa ture. Wal'aansoo kana keessa gaafa ilaalanii dugda isaanii duuba galagalanii gaafa ilaalan warri Gibxii, warri Hormaa kun, warri kaleessa isaan ergachaa ture kun gara laafummaa tokko malee dugda isaanii duubaan fiigaa dhufan. Ajjeesuudhaaf, booji'uudhaaf, garbummaatti deebisuudhaaf, lafa isaan kaleessa turanitti isaan deebisuudhaaf, achitti gad isaan deemfachuuf qabachuudhaaf, waan Waaqayyo keessaa isaan fuudhee itti deebisanii galchuudhaaf dugda isaanii duubaan fiigaa dhufan. Sabni kun miilla ol fudhatee baqachuu hin danda'u. Dugda duubaan fiigaa kan jiru waraana. Fuula dura galaana diimaatu jira. Galaanni diimaan fuula isaanii dura jiru kun isaan dhaga'uu hin dandeenye. Galaana hiramee hin beeknedha. Gurra hin qabu. Hin dhaga'u. Galaanni kun waan kamiyyuu yoo ta'e isaan jalaa hiramee dhabee eegamu. Dugda duubaan dhufaa kan jiru immoo baay'ee hamaadha. Kaleessa dheengadda amala isaa beeku. Garboonfateetti agarsiiseera. Miidheetti agarsiiseera. Cabseetti agarsiiseera. Qabeetti agarsiiseera. Yaaddaan sabni kun dugda duubatti ilaallaan abdiin qaban. Fuulduratti ilaallaan abdiin qaban. Karaa hundumaan iyyuu sodaatoodha. Garaan isaanii sodaa qaba. Yaadni isaanii sodaa qaba. Ilaalchi isaanii sodaa qaba. Lapheen isaanii sodaa qaba. Sodaa kana keessa jiraatu. Sodaa kana keessa ta'aniitu abdii kutannaa guddaadhaan sodaa kana keessa galanii jiru. Museen gara Waaqayyootti iyyuu jalqabe. Sabni gungumuu jalqabe. Sabni Musee irratti gunguma. Museen gara Waaqayyootti iyya. Boo'icha guute, gaddar guute. Dugda duuba laalan fala dhaban. Fuuldura laalan fala dhaban. Carraan isaan qaban du'uu booji'amuu qofaadha. Kana gidduutti sagalee Waaqarraa dhufe. Haleluuyaa. Sagaleetu Waaqarraa dhufe. Sagaleen dhufe in sodaatinaa kan jedhu ture. In sodaatinaa. Sodaan dhukkuba guddaadha. Dhukkuba dhalootaati. Dhaloota baay'ee kan nyaate sodaadha. Dhaloota baay'ee kan ajjeese sodaadha. Dhaloota baay'ee kan hiyyoomse sodaadha. Dhaloota baay'ee barumsa malee kan hambise sodaadha. Sodaadha. Maaliin jennaan sodaan dhukkuba jireenya namaati. Namoota baay'ee yoo ilaaltan hojjechuuf ka'een sodaadhe. Waan hojjechuuf yaadan sana dhiisu. Barachuuf ka'een sodaadhe. Waan barachuuf yaadan dhiisu. Adeemuuf ka'een sodaadhe. Nama baay'ee godhatti galchite sodaan. Hin dandeessu. Ati moomaadha. Ati darbuu hin dandeessu. Milkaa'uu hin dandeessu. Ce'uu hin dandeessu. Kana booddee ati abdii qabdu. Namaan kan jedhu seexanni ulee sobaatiin, ulee sodaatiin nama yaaddeessa. Meeshaan waraanaa seexanni ittiin dhaloota baay'ee ciree fixe sodaadha. Nama baay'eetu ittiin dhume. Gootota baay'eetu ittiin jilbeenfate. Jagnoota baay'eetu ittiin jilbeenfate. Haalli kun si caalaa ittiin jedha seexan. In sodaachisa. Humni kee hin danda'u jedha seexan. In sodaachisa. Qabeenyi kee hin danda'u jedha seexan. In sodaachisa. Dorgomuuf ka'ee sodaata. Hojjechuuf ka'ee sodaata. Adeemuuf ka'ee sodaata. Tajaajiluuf ka'ee sodaata.
Daldaluu ka'ee sodaata. Inni jalqabaa seexanni ati ba'uu hin dandeessu kan jedhuun isaan fixa. Gola sodaatti dhaloota baay'eetu dhume. Gola sodaatti dhaloota baay'eetu cabe. Gola sodaatti dhaloota baay'eetu miidhame. Namoonni baay'een kan du'an, kan caban, kan naafatan asaasa laphee isaaniiti. Asaasi kun immoo maal jedhaa? Hin dandeessuudha. In sodaachisa. Kana booddee siif hin danda'amuudha. Sodaadhaan isaan miidha. Sodaadhaan isaan adaba. Garaan namootaa baay'ee mo'uutu danda'u, mo'uu dadhabe sababa sodaadhaaf. Ce'uutu danda'u, ce'uu dadhabe sababa sodaadhaaf. Israa'eloota egaa meeshaa waraanaa sodaa hedduutu isaan raasu. Iyyaddaan galaana dura isaanii ilaalanii yaaddaan. Fariyooniin booddeetti ilaalanii yaaddaan. Ce'uutu hin danda'amu. Milkaa'uutu hin danda'amu. Darbuutu hin danda'amu. Dhaaluutu hin danda'amu. Maaliif jennaan sodaa dhagaa. Sodaa dhagaa. Sodaadha waan ta'eef hin duunaa jedhan. Iddoo waalaan dhibee jedhan. Biyya Gibxitti hafuunuu wayya ture jedhan. Bilisa sabaan gaabban. Yaadatamuu isaanii gaabban. Manaa ba'uu isaanii gaabban. Qarsiraa hojjechaa. Gola namaatti dhiitamaa. Cabaa. Miidhamaa. Garbummaa jiraachaa. Gola namaa keessa jiraachuun wayya duumannaa jedhan. Kana booddee abdii jiraachuun qabu. Kana booddee abdii milkaa'uun qabu. Kana booddee abdii ce'uun qabu. Kana booddee abdii darbuun qabu. Asitti nuu dhumate. Asitti nuu dhaabbate jedhaniitu moonii sagalee waaqarraa dhufe. Maal jedha? Hin sodaatinaa. Warra har'a argitan kana lammaffaa deebitanii akka kanatti waan hin argineef in sodaatinaa. Warra har'a argitan kana, warra har'a ilaalaa jirtan kana, jabina isaanii, konkolaataa isaanii, gara jabummaa isaanii, hammeenya isaanii ilaaltanii raafamaa kan jirtan, sodaachaa kan jirtan, lammaffaa deebitanii hin argitan. Lammaffaa isin irratti gooftummaan qabaatan. Fuula keessan duraa nan balleessaa. Boriyoona nan xaragaa fuula keessan duraa. In yaaddayinaa. In sodaatinaa. Kaa gara fuulduraatti adeemaa. Sodaanii isaa deemsatti fufaa. Kan karaa isaan dhaabetu sodaan. Tiraafikii sodaa jedhamutu karaa isaan dhaabe. Karaa darbaa isaan dhowwata. Sodaadhaan dhuman gungumuu jalqaban. Amalli nama sodaatu gungumuudha. Amalli nama sodaatu yeroo baay'ee gungumuudha. Namni yeroo sodaatu hin gaabba. Waan jalqabuuf yaade gaabba. Waan jalqabe gaabba. Deemsa ka'ee gaabba. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Jarri kun egaa baay'een isaanii wallaalaatu harka jira. Baay'een isaanii of dadhaboodha. Baay'een isaanii humna hin qabanii dugda isaanii duuba deemaa kan jiru garuu konkolaataa lolaati. Warra diinaati. Yaaddaa osoo jiranii sagaleen tokkichi waaqarraa dhufe. Sagalee tokkicha waaqarraa dhufe. Maal kan jedhu? In sodaatinaa hin nyaatamtanii kan jedhu. In sodaatinaa hin ceetu kan jedhu. In sodaatinaa hin dabartu kan jedhu. In sodaatinaa hin milkooftu kan jedhu. In sodaatinaa lafa fagoo geessu kan jedhu. Sagaleen waaqarraa dhufe. Lakkoofsa tokko yookaan qabxii tokkoffaa walii wajjin ilaallaa. Sodaa jalaa yeroo baatu gatii keetu guddaa ta'a. Namni amma sodaa jalaa ba'utti gatiin isaa guddaa ta'uu hin danda'u. Gatiin isaa guddaa ta'uudhaaf sodaa jalaa ba'uu qaba. Gatiin isaa guddaa ta'uudhaaf sodaa jalaa birmaduu ba'uu qaba. Bilisa ba'uu qaba. Namni sodaachaa danda'ee gatiin isaa guddaan ta'u. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa tokkorraan dubbisa. Maqaa gooftaa Yesuusiin akkas jedha. Kun erga ta'ee booddee Waaqayyo mul'ata keessa gara Abrahaam dhufee, yaa Abrahaam hin sodaatin,
ani gaachana keeti gatiin kee baay'ee guddaa in ta'a jedheen jedha. Abrahaamin rafaa osoo hiruu dhaqeetu akeekkachiisa Waaqayyo kenneef inni guddaan ka'ii kadhadhu hin jedhu, ka'ii hojjedhu hin jedhu, waan akkasii godhi hin jedhu. Mul'ata keessa gara isaa dhaqee Waaqayyo akkuma sila dubbadhe seexanni yeroo hundumaa sodaadhaan nama garafuu barbaada. Meeshaan waraanaa inni guddaan inni cimaan inni beekamaan seexanni ittiin dhala namaa garafuu sodaadha. Waaqayyo immoo sodaa cabsuudhaaf yeroo hundumaa sagalee isaa gara dhalootaatti erga. Sagaleen biyya lafaa kanarraa dhageenyu bitaarraa kan dhageenyu sodaadha. Mirgaarraa kan dhageenyu sodaadha. Guyyaa yoo deemne sodaadha. Halkan yoo dhabne sodaadha. Namni wal sodaachisa. Wal sodaachisa. Du'aan wal sodaachisa. Miidhuudhaan wal sodaachisa. Haalaan wal sodaachisa. Adabbiidhaan wal sodaachisa. Waaqayyo garuu Abrahaam bira dhaqee akka jedhe yaa Abrahaam hin sodaatin jedhe. Yaa Abrahaam hin sodaatin ani gaachana keeti jedhe. Gaachana keeti. Xiyyi yoo sitti gadhiifame anatu gaachana keeti. Lolli yoo sitti ka'e anatu gaachana keeti. Waraansi yoo baay'ate anatu gaachana keeti. Karaan darbaa yoo dhibe anatu gaachana keeti. Wallaansoo yoo hammaate anatu gaachana keeti. Hin sodaatin. Yaa Abrahaam hin sodaatin. Gaachanni kee ana. Wanti sitti darbatamu siin hin argatu. Anaan argata. Ati hirriba keeratu. Hirriba keetti dhageekkeedha. Hin sodaatin. Gaachanan sii ta'a. Sirraan qoladha. Sirraan lola. Sirraan faccisa. Sirraan deebisa. Hirriba keessa yoo jiraatte iyyuu ani gaachana keeti jedhe Waaqayyo Abrahaamiin. Qabxii lammaffaa walii wajjin ilaallaa. Sodaa jalaa yeroo baatu iyya keetu Waaqayyo biratti dhaga'ama. Utuu sodaatanii iyya ofii Waaqayyo biratti dhageessifachuun hin danda'amu. Namni sodaatu dhimma isaa himachuu hin danda'u. Namni sodaatu akka barbaadetti dhimma isaa himachuu hin danda'u. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 15 hanga 17 kan jiru dubbisa maqaa gooftaa Yesuus akka jedhu. Yeroo bishaanichi qalqala keessaa dhumetti Aggaar mucicha wuxxii qoraattii tokko jalatti gatte kana booddee hamma darbaa eeboo irraa fagaattee fuullee isaa dhaqxee teesse. Isheen yommuu mucichi du'u taa'ee hin ilaalu waan jetteef fuullee isaa teesse sagalee ishee ol fuutee hin boosse. Waaqayyo sagalee boo'icha mucichaa hin dhage. Ergamaan Waaqayyoos bantiiwwan Waaqaa keessaa Aggaarii waamee Aggaar maal taate? Mucichi iddoo jiru Waaqayyo sagalee isaa dhaga'eeraati. Hin sodaatin ittiin jedhee jedha. Waaqayyoon galanni guddaan haa ta'u. Ati hin sodaatin sagaleen mucaa dhaga'ameera. Ati waa'ee du'aa sodaattaa. Waa'ee du'a mucaa keetii yaaddooftaa. Ati garuu sodaatin yeroo hundumaa namni du'a sodaataa du'aa wal sodaachisa. Ganamas du'a sodaataa du'aanis wal sodaachisa. Sin ajjeesa waliin jedha. Na ajjeesa nama sodaatu. Meeshaan guddaan namni ittiin wal doorsu sodaa yeroo ta'u kan namni galmi namni sodaatu immoo du'a. Yeroo hundumaa du'a sodaata namni. Yeroo hundumaa du'aanis wal doorsisa. Du'aanis doorsifama. Kanaaf Aggaar waa'ee mucaa isheetii kanaaf abdii dhabde. Sababni isaa Aggaarii fi abbaan mucaa isheetii geggeessee Aggaariin gateera. Abbaan mucaa ishee Abrahaam Ishmaa'eeliif Aggaariin geggeessee gateera waan ta'eef baay'ee abdii dhabuu guddaatti dhufan. Baay'ee boqonnaa dhabuu guddaatti dhufte. Waan gootu wallaalte. Waan dubbattu wallaalte. Abbaa mucaatu mucaa gate. Galaanni isheef galaase dhumeera. Bishaanni dhumeera. Waan nyaatan dhumeera. Du'a waatu ishee eeggata. Keessumaa bishaan dhabanii baay'ee miidhaman. Kanarraa kan ka'e dhala deesse gatteetu dhadhee wuxxii qoraattii tokko jala keessa
duusaa taa'een ilaaluet sodaatti galti mucaa koo du'et taa'een eega garuet hamma furri keessaa ba'utti dhiiseen deemuet dhiiftee na deemin hin dhufaa Yesuus kakuu kee lafa keessee na deemin gattee na deemin irraa fagaattee na deemin Yesuus hin dhufaa sodicha jalaa si baasuu dhufaa waan sitti ulfaate jalaa si baasuu dhufaa sodaa si qabe harkaa si fuudhuu dhufaa waan si hidhate harkaa si fuudhuu dhufaa ilmi Waaqayyoo Yesuus sodaa jalaa si baasuudhaaf sodaa jalaa si hiikuudhaaf sodaa jalaa si furuudhaaf sodaa jalaa bilisa si gochuudhaaf ilmi Waaqayyoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos siif jedhee qaraanii ofannootti ol ba'eera maal sodaatta du'a kee fudhateera waraansa kee fudhateera dhiphina kee fudhateera rakkina kee fudhateera boo'icha kee fudhateera gadda kee fudhateera waan si sodaachisu hin jiru ati sodaa jalaa bilisa ati sodaa jalaa bilisa hin boossi nama boossu kana bira sagalee waaqarraa dhufu ergamaa Waaqayyoo dhufu Aggaar maaliif boossa Aggaar maaliif sodaatta Aggaar maaliif abdiin kee cita Aggaar maaliif waan gootu wallaalta Waaqayyoo iyya mucichaa dhaga'eera iyyi mucaa kee dhaga'ameera Waaqayyo gooftaan macaa iyyi kee akka dhaga'amu boo'ichi kee akka dhaga'amu qalbiin kee nagaa dhabe nagaa akka argatuuf sagaleen sodaatin jedhu gara keetti erga in sodaatin sagaleedhu sodaa jalaa baatee tataanaan boqonnaa qabdu sodaa jalaa baatee tataanaan aara galfii qabdu sodaa jalaa baatee tataanaan uffeettee qabbaneeffattee jiraatu maaliif jennaan sodaan yaaddoodha waan ta'eef sodaan ba'aa ulfaataadha waan ta'eef qabxii keenya inni sadaffaan sodaa jalaa yeroo baatu qorumsa dhufu mo'atta qorumsa dhufu mo'atta namni sodaatu qorumsa mo'atu namni sodaatu qorumsa mo'atu namni sodaadhaan marfamu namni yeroo hundumaa soda gaaddidduu sodaa jala jiraatu qorumsa mo'uu hin danda'u macaafa seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 20 irraa akka seera maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa jarri ammus Museedhaanii nuyi akka hin dhumnetti Waaqayyo nu wajjin akka dubbatu hin godhini ati nu wajjin dubbadhu nus hin dhageenyaa jedhan Museen immoo saba sanaan Waaqayyoon sodaachuun isin bira akka jiraatuuf isinis cubbuu akka hin hojjenneef Waaqayyo qoree isin ilaaluudhaaf waan dhufeef hin sodaatinaa qoree isin ilaaluu dhufaa jira Waaqayyo hin sodaatinaa sodaa keessaa ba'a akkasin cubbuun hojjenneef isin qora malee Waaqayyo isin balleessuuf miti Waaqayyo si balleessuuf si qoraan jiru obboleettiif Waaqayyo si balleessuuf si qoraan jiru obboleessaaf abbaa koo Waaqayyo si balleessuuf si qoraan jiru haadha koo Waaqayyo si balleessuuf si qoraan jiru boo'ichi kee rakkinni kee yeroo qabannuma hin gabaabbata sodaachuun kee na ba'a har'a moo bor yooman du'a yooman nyaatama yooman miidhama gaaddidduu du'aa jala kan jirtu akka jettee boo'aa kan jirtu yaadda'aa kan jirtu imimmaan kee dhangalaafachaa kan jirtu boqonnaa dhabaa kan jirtu waan gootu wallaalaa kan jirtu in sodaatin siin jedha Waaqayyo in sodaatin waan si qabe kana kee hambaata bakka itti dhabde kana kee hambaata bakka itti waan hundumtu sitti cimame kana jalaa hin baata in sodaatin liqii namaa jalatti kan kufte sirraa kaffalaa Waaqayyo sirraa kaffalama kana booddee miidhamtuun boossu hin gadditu sin dhaalu inni hamaa sun abbaan liqii sin dhaalu inni si doorsisu sin dhaalu maaliif beektaa sodaa kee keessaa si baasa Waaqayyo waan sitti naanna'ee sodaachisu keessaa si baasa Waaqayyo waan sitti naanna'ee lafa sitti dhidhiitu keessaa si baasa Waaqayyo waan sitti naanna'ee karaa darbaa si dhoowwatu keessaa si baasa Waaqayyo waan sitti naanna'ee milkaa'ina si dhoowwu keessaa si baasa Waaqayyo waan sodaatteetti raafamtu kana jalaatti si baasa butee si baasuuf harki Waaqayyo qophaa'aadha butee keessaa si fuudha sodaa kana jalaa si baasa rakkina kana jalaa si baasa muddama kana jalaa si baasa miidhama kana jalaa si baasa caba kana jalaa si baasa sodaan kee nafa yaaddoon kee nafa qabxii afuraffaa walii wajjin yaallu qabxii afuraffaani sodaa jalaa yeroo baatu diinota kee irraa
gaaddisi sokka diinota keerraa gaaddisi sokka gaaddisa isaanii turraa sokka macaafa seera lakkoobsaa boqonnaa 14 lakkoobsa 9 isin waaqayyo irratti hin ka'inaa duwwaa malee namoota biyya sanaa akkuma buddeena keenyaatti isaan hin alanfanna gaaddisi isaanii isaan irraa sokkeera nu wajjin garuu waaqayyotu jira kanaaf isaan hin sodaatinaa jedhan gaaddisi isaanii isaan irraa sokkeera isin immoo hin sodaatinaa gaaf tokko Iyyaasuun gosoota Israa'el 12 keessaa nama fo'eetu gara biyya dhaaluuf itti deeman sana biyya naniif nama baasutti erge dhaqaa laalaa biyya sanaa gaafa dhaqan warri kaan namni 10 gosni 10 keessaa filamanii warri deeman bakka bu'oonni gosa 10 dhaqaniitu achitti warra ormaa argan warra Ibuusotaa kana Heetota kana Hiwoota kana Kana'aanota kana achitti argan hortee warra Anaaqiin achitti argan isaan immoo dhedheeroodha hin yaaddaan hin sodaatan sodaadhaan raafaman lapheen isaanii dhaaluu hin dandeenyu jedhan milkaa'uu hin dandeenyu jedhan mo'uu hin dandeenyu jedhan ce'uu hin dandeenyu jedhan nama ta'uu hin dandeenyu jedhan abdii kutachaa dhufan maaliif beektu ofii isaaniif diina isaanii walitti ilaalan wal bira qabanii ofii isaaniif diina isaanii ilaalan Iyyaasuuf Kaaleeb garuu waaqayyoof diina isaanii walitti fidanii ilaalan humna waaqayyoof humna diina isaanii wal bira qabanii ilaalan gaafa kana himmoona jedhan salphaadha jedhan alanfannee ishee nyaanna jedhan harka keenyatti kenna waaqayyo jedhan hin sodaatinaa malee jedhan gaaddisa qaban gaaddidduurraa kaaseera waaqayyo jedhan gaaddisa jechuun ulfina irraa fuudhe waaqayyo simboo irraa kaase diinota isaanii irraa waaqayyo gaafati sodaa lafa keessu diinota kee irraa simboo kaasa gaaddisa ishee irraa fuudha ulfina ishee irraa kaasa yaaddoo kee hafa dhiphina keetu hafa abdii kutannaa keetu hafa maaliif jennaan simboo diinota kee irraa kaase kaa waaqayyo ati garuu hin sodaatin sodaa jalaa ba'i garbummaa sodaa jalaa miidhama sodaa jalaa yaaddoo sodaa jalaa abdii kutannaa jalaa boo'icha jalaa wawwaachuu jalaa ba'i alangaan diinni kee ol fudhate kun humnaan qabu irraa jalqabee sirratti jabaadhu malee hin sodaatin malee humnaan dhabin malee garatti gortuu wallaalin malee waaqayyo isa sin sodaachisu gararraa jira sodaachisee kan jiraatu waaqayyoodha caalee kan jiraatu waaqayyoodha mo'ee kan jiraatu waaqayyoodha darbee kan jiraatu waaqayyoodha kan akka waaqayyoon jiru haleluuyaa hin caala waaqayyo isa si doorsisu kana caala isa sodaachisu kana caala isa sirratti harka ol fudhate kana gararraadha waaqayyo haleluuyaa sodaatin sodaachaa kan jirtu rafuullee kan sodaattu halkan hirriba kee keessa kan goolamtu na haala kan sodaattu naannoo kan sodaattu du'a kan sodaattu rakkina kan sodaattu beela kan sodaattu hin sodaatin siin jedha waaqayyo hin sodaatin siin jedha guyyaan kun guyyaa keeti yeroo kun yeroo keeti mana jirtu keessaa harkin sodaatin jedhu galeera caaffatan sodaatin jedhu kutaa mana kee keessatti ilaali balbala mana kee irratti laxafameera caaffanni sodaatin siin jedhu tajaajila kee irratti laxafamee jira ilaali maxxansa haaraa argita mana kee irraa maxxansa haaraa argita tajaajila kee irraa maxxansa haaraa argita balbala kee irraa maxxansa haaraa argita gola mana kee keessaa maxxansa haaraatu jira maxxansa haaraatu jira akkeenu hin sodaatin jedha sodaachisaa keetti kan sodaachisu Yesuus dhufeera waan ta'eef sodaachisaa keetti kan sodaachisu leenci Yihuudaa dhufeera waan ta'eef hin sodaatin siin jedha waaqayyo yeroo sodaachuu keenyaa yeroo yaadda'uu keenyaa yeroo boo'uu keenyaa yeroo abdii kutachuu keenyaa sababni isaa rakkina kee gararraatti Yesuustu dhufe waan ta'eef haleluuyaa sodaarraa bilisa ta'i sodaarraa bilisa ta'i sodaan gaafa humna nama caalu dhala nama geechisiisa sodaan gaafa humna nama caalu daa'ima nama geechisiisa waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u mee hin kadhanna namoonni sodaachaa jirtan garaan keessan kan sodaatu hojjechuuf kaatanii kan sodaattan deemuuf kaatanii kan sodaattan dubbachuuf kaatanii kan sodaattan
gaa'ila keessaniif sodaa kan qabdan, mana keessaniif sodaa kan qabdan hin kadhanna. Hin cabsan baanaan goo Yesuus. Galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Maqaan kee Waaqaaf lafarratti kan eebbifame haa ta'u. Ilaa obboleessa sodaatu. Ilaa obboleetti sodaatte. Ilaa warra boo'aa jiran. Ilaa warra deemuuf ka'anii sodaatan. Ilaa warra loluuf ka'anii sodaatan. Ilaa warra jireenya wallaansoo qabuuf ka'anii sodaatan. Ilaa warra adeemuuf ka'anii sodaatan. Ilaa warra abjuu qaban garuu abjuu isaaniif warra sodaatan. Warra of harkaa dhabanii sodaatan. Warra humna dhabanii sodaatan. Warra shakkii ofirraa qaban. Lolli itti marsee rakkinni itti marsee sodaa jala warra jiran. Balballi bantii Waaqaa isaan irratti haa banamu. Karaa adda addaatiin bakka itti sagaleen kun dhaga'ame hundumaarraa dhabii naannoo keetii isa si ari'atu. Dhabii naannoo keetii isa si ari'atu. Sasi qabe, sageessi qabe, sasi cabse. Naannoo keetii dhabi. Dhabii naannoo keetii. Dhabii naannoo keetii. Kana waan gooteef sin galateeffadhu. Maqaan kee haa ulfaatu. Maqaa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos goofticha maccaatiin. Ameen. Waaqayyo sin haa eebbisu.